Roga seenaa kamuu yoo sakattaanum qaroominni dhala namaa kallattiinis ta'e alkallattiin qaama bishaaniin walitti hidhaadha. Qaroomina durii warra eegalan jedhamuun warra seenaan kaasu keessaa garii yoo fudhanne the Egyptian civilization related with the Nile River, the Mesopotamian civilization related with Tigris and Euphrates, the Persian civilization developed between Caspian Sea and Persian Gulf fi akkasumas guddina seenaa mootummaa Aksum sultaanotaa daldala Arabootaa fi bal'ina amantaalee yoo fudhanne hedduun isaa sochiilee galaanaa fi garbawwan garaa garaa irratti taasifamuun kan gaggeeffamaa turedha. Harka fuunee akkam jirtu nageenya keenya kabajaa fi jaalalaa bakkuma isin jirtanitti isin dhaqqabu kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota chaanaalii YouTube Fuadawwal arras sagantaa gabaabduu tokkoon walitti dhufnee waan jirruuf chaanaalii YouTube keenya subscribe gochuun eegalaa isiniin jenna. Akkuma jalqabarra kaasuudhaaf yaalle qaamni bishaanii galaannis garbis lagnis haroonis kamuu jiruu fi jireenya dhufaatii dhala namaa keessatti akkasumas qaroomina addunyaan har'a irra geesseef ka'umsaa fi madda bu'uuraa ta'uu kan nutti agarsiisudha. Marree galaanni diimaan keessumattuu Baabil Mandab maaliif iddoo seensitiivii murteessaa addunyaa kanaa ta'e mee haa ilaallu. Baabil Mandab sarara galaanaa, galaana diimaa fi galoo galaanaa Edan walqunnamsiisu yoo ta'u, innis galaana Arabiyaan yookiin Arabiyaan Sii fi gara galaana Indiyaatti kan fulla'udha. Sararri kunis gama baharraan yookiin Arabiyaan Peensullaatiin odola xiqqoo Yaman galaana keessa lixxeen kallattii gaanfa Afrikaan immoo Jibuutii fi Eertiraan wal daangessa. Maqaan Baabil Mandab jedhus jecha afaan Arabaa yoo ta'u, hiikni isaa karra gaddaa yookiin karra imimmaanii jechuun hiikama. Sababiin moggaasa kanaas dooniiwwan yeroo sarara kana irraan darban haalli qilleensaa waan baay'ee rakkisuuf akka maqaa kanaan moggaa'ee afoolaan ni dubbatama. Naannoon kunis irruma caalaatti wanti baay'ee bakka murteessaa fi barbaachisaa ta'eef bakka daddabarsa daldala galaanarraa ardiilee sadii waan ta'eef kunis Awurooppaa, Eeshiyaa fi Afrikaadha. Inni tokko kallattii gara Masriitiin kan argamu Suez kaanaaliin sarara galaanaa namtolchee ta'ee galaana diimaa fi galaana Meditiraaniyaanii kan walqunnamsiisudha. Sararri namtolchee ta'ee fi tilmaamaan fageenya kiiloomeetira 193.3 fagaata jedhamu kun osoo karaa dheeraa hin imalchiisin imala qunnamtii galaanarraa ardii Awurooppaa fi Eeshiyaa kan salphisedha. Gara Baabil Mandabitti yoo deebinu sararri karra galaanaa kun biyya keenya Itoophiyaa dabalatee biyyoota gaanfa Afrikaaf dhimma jiraachuu fi jiraachuu dhabuuti jechuu dandeenya. Jibuutiin parsantii 100 sadarkaa jechuu dandeenyuun dinagdeen ishee galii buufataalee ishee qarqara galaanaa kana jiran irraa argattu irratti kan hirkatedha. Eertiraanis maddi dinagdee ishee baay'een isaa faayidaalee galaana diimaa irraa argamutti kan bu'uuredha. Keessumattuu buufatni Itoophiyaan irra deddeebiin gaaffii irratti kaaftu asab hedduu kan gara karra galaana kanaatti siqatuu fi kallattii kibba Eertiraan daangaa Jibuutii irratti dhihaatee argama. Akkasumas xiqqoo immoo yoo gadi irraa siqnes Somaaliilaandis jireenyi ishee galoo galaana Edan irratti kan bu'uuredha. Buufataaleen ishee kanneen akka Barbaraam, Zayilaa fi Maayidii jedhaman qarqaruma galoo galaana Edan kana irratti kan argamanidha. Kanaafuu biyyattiin xiqqoon Somaaliyaa Moqaadishoon kutaa biyya kootiiti jettuu fi isheen immoo an biyya jettee of waamtu Somaaliilaandi kunis dinagdeen ishee inni guddaan buufataalee kanneen irratti kan maxxanedha. Kun osoo kanaan jiruu naannoon galaana diimaa fi balballi Baabil Mandab kun biyyoota naannoo galaana kanaa jiranii fi biyyoota gaanfa Afrikaa irra darbuun giddugala xiyyeeffannoo biyyoota Western Blookii fi Eastern Blook jedhamanii erga ta'es bubbuleera. Qorataan seenaa lammii UK Rozaaniyer Juulee Gaaviin jedhamuun kitaaba seenaasaa Adan Under British Rule from 1839 up to 1967 jedhuu fi bara 1975tti maxxanfame keessatti akkas jedhe. The Red Sea and Baabil Mandab were important because they formed a strategic gateway between Europe, the Middle East, Africa and Asia. Control of Aden allowed Britain to protect its maritime route in India, support naval operations and influence international trade passing through this vital corridor jechuun katabe. Qorataan kunis barbaachisummaa galaana diimaa fi Baabil Mandab erga ibseen booda UK'n yeroo sanatti sarara kana to'achuun ishee haala barbaaddeen sochii galaanarraa fedhii isheef akka ulfattuuf akka ishee gargaaraa ture ni ibsa. Qorataan kun keessumattuu durirraa kaasuun naannoo kanatti sochiin dorgommii biyyoota akka France, Britishii fi Itaalii akka heddummaatu kitaaba isaa kana keessatti ni caqasa. Yeroo dhihoodhaas immoo biyyoonni kaanis itti dabalachuun keessumattuu Jibuutii keessatti biyyoonni hedduun buufata waraanaa ijaarrataniiru. Biyyoonni kunneenis biyyootuma sadarkaa addunyaatti maarshii gara fedhanitti jijjiiruu danda'anii fi hedduu irree qabanidha. Kunis tokkoffaan Ameerikaana. Ameerikaan Jibuutii keessatti kaampii waraanaa Leeyomeneer jedhamu ijaaruun sababa tasgabbii naannawa gaanfa Afrikaa eeguu jedhuu fi eegumsa nageenyummaa galaanarraa tiksuu jedhuun achi buufattee jirti. Humni Awurooppaa biraa Jibuutii buufatee jiru Firaansi. Firaansi koloneeffattuu Jibuutii ta'uun ishee ni beekama. Maarree erguma bara koloniitii hanga yoonaa yeroo dheeraaf buufata waraanaa achi keessaa ni qabdi. Inumaatuu keessa beektonni harka wayyaa jalaan ammumayyuu Jibuutiin kolonii Firaansi jala jirti jechuun gungumu. Inni kan biraan Chaayinaadha. Isheenis naannichatti sababa fedhii ishee eegsifachuu
jedhuun kaampii ijaarratteetti. Inni arfaffaan Jaappaan, kan shanaffaa immoo Itaalii koloneeffattuu baha Afrikaa biroo kan turtee fi Itoophiyaas jaaltee injifatamuun kan baatedha. Isheen Jaappaan, Jarman, Ispeenii fi Yuukeen wal duraa duubaan itti aanu. Isaan kun hunduu sababa nageenya gaanfa Afrikaa fi nageenya galaanarraa eegsisuu jedhuun sararicha irratti fedhii fi dantaa isaanii kabachiifachuuf achitti walitti qabamani. Waraana Yemanitti bara 2014 humnoota hidhattootaa Huutii fi humnoota mootummaa Abdurrabboo Mansuur Haadii yeroo sanaa wajjin eegaleen baruma sana magaalaa guddoo Yaman Sana'aa kan to'ate Huutiin naannichatti sodaa guddaa uumuun tapha naannichaa jijjiireera. Keessumattuu humnoonni kun erga ifatti waraana eegaluun mootummaa Haadii Sana'aadhaa ari'uun gara Saudiitti akka baqatu godhanii booda Saudiin kallattiin waraanichatti galuun humnoota Huutii waggootaaf haleelaa turte. Ta'us humnoota kana Sana'aadhaa ari'uu hin dandeenye. Humnoonni kun duubaan Iraaniin hoogganamaa Sana'aatti cichanii hafani. Humni mootummaa biyyattii kan beekamtii idil addunyaa qabu immoo yeroo ammaa teessoo isaa magaalaa lammeessoo Yaman Adan jedhamtu buufatee jira. Humni Huutii erga waggoottaniif Iraaniin deeggaramaa yeroo Saudiin walitti dhukaasaa darbees yeroo waraana Israa'elee fi Hamaas kallattiin Israa'elitti dhukaasuun haleellaa deebiis simataa akkasumas sochii dooniiwwan Israa'elitti hidhata qabanii ugguraas tureera. Dhihoo kana erga waraanni US fi Iraan kallattiin eegalee as ji'ootaaf callisa filatee kan ture humnichi amma ajaja Iraan irraa fudhachuun sochii sarara Baabil Mandabii fi Galaana Diimaa guuluu eegaleera. Dursee akka himeenis dooniiwwan Saudii, Ameerikaa, Israa'elee fi michoota isaanii ta'an kamuu karaa kanaan darbuuf yaalu taanaan nan rukuta akkuma jedhe dooniiwwan Saudiin tokko jedhee eegale. Dooniiwwan biroos seerota nuti keenyeen socho'u jechuun kaffaltii akka kaffalchiisus dhaadate. Dhiheessiin boba'aa baha giddugalaatii bahuun kallattii addunyaa birootti geejjibsiifamu Hormuuz dabalatatti sarara filannoo biraa jirtu kanaan addunyaaf raabsama. Erga waraana eegalanii Iraanii fi US ulaa Hormuuz bakka daddabarsa boba'aa addunyaa kanaa parsantii 20 olii waliin xiiqii qabuun cufanii jiraachuun ni yaadatama. Bakki filannoo addunyaa biroo taate Baabil Mandab rakkoof saaxilamte jechuun addunyaan isa Oromoon yeroo mammaaku cittoo irratti fanxoo jedhu sana taati. Pirezidantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Huutiin waraana Iraan keessaa adabatee akka taa'u himee dinnaan garuu Iraantu itti gaafatamti jechuun beeksisee ture. Iraan garuu humna yeroo rakkoof jettee waggoottaniif naannawa Galaana Diimaatti kunuunfataa turte kana yeroon tajaajila naaf kennitu amma jechuun dhimma itti bahuu waan eegalte fakkaatti. Jibuutiin haala sochii galaanichaa fi sararichaa irratti ibsa kenniteen balbala kana irratti humni tokko qofti qaraxa kaffalchiisuu hin danda'u. Sarara hunduma tajaajilu waan ta'eef kun waan biyyoonni daangaa galaanichaa jiran waloon murteessuu qabanidha jechuun ifa osoo hin baasin gocha Huutii tibbanaaf waan deebii fakkaatu kennite. Biyyoonni gaanfa Afrikaa fi keessumattuu dhiheessiin isaanii karra galaana kanaa irratti hirkataa ta'ee jiru yeroon itti fiffiiguun nageenyummaa sarara kanaa eegsisuuf waan barbaachisu hunda godhanu amma fakkaata. Hin ta'u taanaan rakkoon naannawa kanatti uumamuun qoonqoo ardiilee sadii Eeshiyaa, Afrikaa fi Awurooppaa cufuuf waan deemu fakkaata. Kun ergaa keenya xumuraati. Nageenya addunyaa maraaf hawwaa chaanaalii yuutuubii keenyaa sabiskiraayib gochaa yaada keessanis koomantii godhaa kaleessi har'aaf sababam nagaan turaa isiniin jennaam.